Akkam jirtu hiriyoota koo yuutuubarii taatan hundaaf nageenyi koo isin haa ga'u. Har'a waa'ee dhala namaatiif kenname uumamaan dhala namaatiif Waaqayyo kan Rabbiin kan kenne waan baay'ee ajaa'iba ta'e bineensotaa fi biqiltoota irraa adda kan nu godhe jira. Tokko fakkeenyaaf yoo ilaalle sammuu keenya seelota tiriliyeena 100 qaba. Nuuroonii biiliyeena 100 qaba. Ija keenya ilaaluu dandeenya. Iji keenya kalarii miiliyeena halluu jechaadha. Halluu yookaan kalarii miiliyeena 10 ol adda baasu distinguish gochuu danda'a. We are really amazing. Halluu miiliyeena 10 adda baasee too'i kana jedhee toosanituu danda'a. Adda baasuu danda'a jechuudha. Dhiiga keenya, laphee keenya, onnee keenya fudhachuu dandeenya. Onneen keenya baay'ee ajaa'iba. Guyyaa tokko keessatti paampii yookaan kan rukuttu onneen keenya 100,000. Yeroo 100,000 rukutti. Yeroo 100,000 rukutuudhaan liitira 700,000 gara qaama keenyatti dhiiga gara qaama keenyatti facaasa. Liitira 700,000 jechuudha. Guyyaa tokko keessatti. In your lifetime yookaan umurii keenyaan garbaatitti miiliyeena 3 paampii gochuu danda'a. Miiliyeena 3 rukuta jechuudha. Liitira meeqa qopheessaa jettan liitira biiliyeena 3 dhiiga qopheessuudhaan gara qaama keenyatti facaasa. Baay'ee ajaa'iba nuti dhugaa. Kan nuti irraa hojjetamne dhalli namaa irraa hojjetame maal irraa atamii irraa atamii 7 times 10 power 27 yookaan oktiileena 7 ol irraa ijaarama. Atamoota oktiileena 7 ol kan jedhamu irraa isaan ilaaluu dandeessu. Dubbisanii xumurtu murtan 7 oktiileen jedhamu. 7 oktiileen. Atamiin tokko elektiroon, pruutoon, niwutiroonii qaba. Atamiin tokko jechuudha. Elektiroon, pruutoon, inni niwutiroon. Kuni humna maddaa yookaan humna maddisiisuu danda'u qabnaa jechuudha keessa keenya. Maaliif tokko ishee jechuudha. Atamiin takkaan ishee elektiroonii fi pruutoonii, niwutiroonii qabdu waan ta'eef nuti garuu kanarraa hojjetamne meeqa atamoota oktiileena 7 ol. Kanaafuu humna potential energy yookaan humna kuufamaa nu keessa jiru meeqa oktiileena 7 ol qabna jechuudha. Oktiileena 7 ol qabna jechuudha. Kanaaf elektiroon, pruutoon, niwutirooniin qaama keenya keessa jiru humna maddisiisuu danda'u nu keessa jiru. Kana hunda qabna jechuudha. Fakkeenyaaf potential energy yookaan qaama madda humnaaf oolu kiiloowaattii jechuudha. Kiiloowaattii 100,000 miliyoona 11 kiiloowaatti haawarii per paawundi miliyoona 11 qabna nuti qaama keenya keessa. Kana jechuun maal jechuudha? Dhalli namaa guyyaa tokkoof torban tokkoof magaalaa ibsaa kennuufii danda'a. Magaalaa tokkoof ibsaa akka ibsaatitti gargaaramuu hin danda'a jechuudha. Maaliif elektiroon, pruutoon, niwutiroon qaama keenya keessa waan jiruuf inni walitti dhufe humna maddisiisuu kan danda'u miiliyoona kiiloowaatti haawarii miliyoona 11 dhaalli qaba. Baay'ee ajaa'iba. Bileed beeziliin keenya yookaan hiddi dhiigaa keenya gara biiliyoona 42 oli. Biiliyoona 42 oli. Kana jechuun osoo tarreessinee jira sararaan tarreessinee gara kiiloomeetira 100,000 dheerata. Gara kiiloomeetira 100,000 baay'ee ajaa'iba. Kanaaf oksijiinii fi nyaata fuudhee deemuudhaaf sakandii 33 dhiigni keenya jira. Sakandii 33 qofatti fudhata. Garuu baay'ee kan ajaa'iba ta'e kiiloomeetira 100,000 baay'ee fagoodha, baay'ee fagaata.
Sakandii 33 keessatti dhiigni oksijiinii fi nyaata gara qaama hundaatti raabsaa jechuudha. Kana baay'ee ajaa'iba kan ta'e dhalli namaa baay'ee ajaa'iba waan baay'ee hojjechuu kana hunda osoo hin hubatin ilaaluutu jira. Amma kana qabaachuu keenya bireeniin keenya konsuumii kan godhu parsantaa 20 enerjiin konsuumii godhu parsantaa 20 kan nuti nyaannu parsantaa 20 dhaan mana godhu ani fudhatu. Kan hunda osoo qabaannee jiru rakkoo keessa jira. Maaliif waan hin beekneef waan hin hubanneef maalummaa keenya waan hin beekneef maalummaa keenya waan adda baafne to'i ani eenyudha kan jedhu of sakatta'uu of ilaaluu of barbaadu waan dadhabneef ajaa'iba dhalli namaa waan baay'ee hojjechuu kan danda'u addunyaa irratti namoota xiqqoodha maalummaa isaanii waan beekaniif rabbiin waan isaanii kenne waan dinqisiisaa ta'e keessa isaanii jiru waan beekaniif namoota biraan bira deeman ofuma irratti investii gochaa jiru yeroo dubbisuu yoo qaban ni dubbisu hojjechuu qaban ni hojjetu waan haaraa kalaqu yoo barbaadan ni kalaqu maaliif waan keessa isaanii jiru waan beekaniif jechuudha potenshaal isaan keessa jiru waan beekaniif nuti garuu keessa keenya hubachuun dirqamadha jechuudha of jijjiiruudhaaf jireenya keenya jijjiiruu yoo barbaannu jalqaba duraa sammuu keenya jijjiiruun barbaachisaadha sammuun keenya immoo akka kana dura sin jedhe viidiyoo kana duraa yoo ilaaltu ta'e conscious and subconscious mind kutaawwan sammuu keenya jechuudha sammuu dammaqaa fi sammuu dhokataa yeroo hunda kan nuti yaadnu yeroo hunda kan nuti hojjennu sammuu keenya waan baay'ee yaaduu waan danda'uuf waan baay'ee gochuu waan danda'uuf maaliif amma seelota biliyoona tiriliyoona 100 waan of keessaa qabuuf maashiniidha barnuti maashiniidha namni as of beeke yookaan sirriitti of bare addunyaa dachee dhiise to'ii samii maasira jiraachuudhaaf hojjechaatti gulaana kanaasaa riisarchii ofii kan qorannoo gaggeessatii jiru kun hundumtuu keessaa dhufe nuti isaanii gadii miti sammuu isaanii keessa kan jiru seelota tiriliyoona 100 isaan keessa sin jira nu keessa sin jira kana beekuudhaan namni kana bare jireenyi baay'ee salphaadha addunyaan harka isaa jirti kanaaf yeroo hunda keenya keessa keenya barbaannee argachuu fi rabbiin kan nuu kennu dinqisiifamaa jira wanta dinqisiifamaa keessa keenya jiran barbaannee dubbifnee to'ee keessa keenya baruu fi ofitti deebinee waan baay'ee jijjiiruu ni danda'ama waan baay'ee hojjechuu ni danda'ama namoota biraa harka ilaaluu ni danda'amu namoota harkattummaa hin barbaachisu hojjechuu fi of dhaggeeffachuu keessi keenya waan baay'ee hojjechuu danda'a kana hunda osoo qabnu ajaa'iba kan ta'e uumamaan rabbiin kan nuu kenne kana hunda osoo qabnu rakkachaati jira rakkoo keessaa ba'uu qabna of baruu qabna of ilaaluu qabna gara teekinooloojii sarchii goonee ta'u waan amma sin jechaa jiru kana bileed beeziliin keenya meeqa akka ta'e googulii gochuu dandeenya sammuu keenya nuuroonii fi seelota biliyoona tiriliyoona sin jedhe sin kana just googulii gochuu dandeessu haala kanaan gara ofitti deemnee turee waan haaraa hojjechuu dandeenya jireenya keenya salphisuu ni dandeenya waan salphaadha kanaaf viidiyoo koo laayikii sheerii fi koomentiin barreessuun irraanfatinaa guddaa galatoomaa thank you so much